Okey, akkam jirtu hordoftoonni koo marti keessanii akkuma kanaan dura koomentii irratti barreessaa turtanii akkasumas illee keessaan naa barreessaa turtanii baay'een keessanii akkamitti loogoo hojjenna akkatti loogoo hojjennu nu barsiisi. Loogoo hojjechuu barbaanne viidiyoo isaa nuuf hojjedhu baay'een keessanii na gaggaafataa turtanii. So kanarratti hundaa'uudhaan har'a immoo akkamitti akka loogoo hojjettanii isin barsiisa jechuudha. Egaa akkuma beekamu kanaan dura viidiyoo tokko irratti gosootni loogoo gosoonni torba akka jiranii isin barsiiseen ture. So waa'ee loogoo isinitti agarsiisuudhaaf immoo dirqama isa ilaaluu qabu jechuudha. Viidiyocha diskiriipshinii boksii jala kaa'een jira. Isa ilaaluu dandeessu yeroo biraa jechuudha. Isa keessaan immoo maal isinitti agarsiisaa irraa gosoota loogoo sana keessaa imbilam loogoo kan jedhamu ni jira jechuudha. So akkamitti imbilam loogoo akka hojjennu isinitti agarsiisaa jechuudha. Bilbila keenya fayyadamuudhaani. Jalqaba irratti akkuma beektanii isin barsiiseen ture aappii Pixel Laappii keessa seentu jechuudha. Aappii Pixel Laappii ni buufatu jechuudha. Yoo hin qabaanne ta'e Play Store irra deemuudhaan Pixel Laappii jettanii sarchii ni gootanii ni buufatu jechuudha. So isa keessa ni seenna. Akkuma beekamu isa keessa gaafa seennu fuula kana fakkaatu nuuf fida jechuudha. Asirratti gaarraa maal isinitti agarsiisanii imbilam loogoon isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkamitti akka hojjetamu hundasaa isin barsiisa waan ta'eef steep by step ni hordofaa jechuudha. Imbilam loogoo jechuun immoo maal akka ta'e viidiyoo diskiriipshinii boksii jala kaa'ee jala ilaaltu jechuudha. Okay. Gabaabumatti egaa isa jalqabuun duraa sheeppii keenya sukweer erga godhannee booddee gara mallattoo ida'uu kanaa ni seenne jechuudha. Mallattoo ida'uu kana keessa seennee maal goona sheeppii kan jedhu ni filannaa jechuudha. Ammani kan hin hojjechuuf jechaa jiru kuni sheeppii na barbaada waan ta'eef ofii kootiin sheeppicha jedha waan ta'eef sheeppii kan jedhu kana keessa nan seena jechuudha. Okay. Sheeppii keessa gaafa seenu sheeppiin haala kanaan nu dhufa. Kanaan dura isin barsiiseen ture paartiiwwan kana jechuudha. Sheeppiiwwan immoo gosa baay'eetu jira. Sheeppii kana jalaa mallattootti ishee kana mallattoo rog-sadii kana ishee gara kana gaafa tunnu gosoota sheeppii baay'eetu dhufa jechuudha. Gosoonni sheeppiin kun loogoo jechuudhaa fi baay'ee tokko nu barbaachisu jechuudha. Sheeppii jechuudhaa fi sheeppiin kun loogoo jechuudhaa baay'ee nu barbaachisu jechuudha. Amma fakkeenyaaf yaada koo keessatti wanta bocadhe yookaan immoo wantani diizaayinii isaa kaase tokko loogoo akkasiin hojjedha waan ta'e tokko sheeppii naaf hojjechuu danda'u yookiin sheeppii naaf ibsuu danda'uun as keessaa barbaadadha jechuudha. Fakkeenyaaf sheeppiin loogoon hojjechuuf deemaa jiruuf kan naaf ta'u sheeppii kanadha baay'een isaa jechuudha. Walumaa gala sheeppii kanan fayyadameen hojjedha jechuudha. Kan koonistiraakshiniin hojjedha jechuudha. So kan koonistiraakshii hojjechuu jalqaba sheeppii kanan filadha jechuudha. Sheeppii kana gaafa filadhu haala kanaan naaf fidi. Haala kanaanii xiyyoo kana qabuudhaanii dalga harkisuu ni dandeenya. Akkasumas illee asiif olis harkisuu asii gadis harkisuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf ani haala kanaan ergan godhee booddee maal nan godha raayitii nan godha jechuudha. Okay, raayitii gaafan godhu haala kanaan naaf fide. Okay, kanuma babbaayisuudhaan sheeppiin barbaade tokko hojjedha jechuudha. Fakkeenyaaf kana haala kanaan ergan kaa'ee booda sentariirra noosha kan fakkeenyaaf maaliif akka inni safaraan wal qixxaataa ta'uuf jechuudha. So ergan kana godhee booddee mallattootti kanatti bu'uudhaan koppii nan godha jechuudha. Sheeppii kana koppii nan godha ammas jechuudha. Maaliif wanti nuyi hojjechuu barbaade sun sheeppii lama barbaachisa waan ta'eef ammani diizaayinii loogoo kan koonistiraakshii hojjetaa jira waan ta'eef okay suuraa manaa kaasaa jira waan ta'eef haala kanaan kanas sentariirra nooshadha jechuudha. Okay. Haala kanaan kana booda gara gadii kana hafuuraanii okay yookiin immoo gubbaas ta'uu danda'a koppii nan godha ammas sheeppii kan biraan barbaachisa waan ta'eef jechuudha. So sheeppii isa kana immoo kalarii isaa jijjiiruu barbaade waan ta'eef gara gadii kana kalarii faallaa ta'een godha jechuudha. Fakkeenyaaf gurraachaan godha kanani bakka kana dhaquudhaanii okay gurraacha irra nan godhaa jechuudha. Gurraacha nan godhaa ergan gurraacha godhee booddee haala kanaan yaada koo keessa kan jiru sheeppii fayyadamuudhaan kaasaa jechuudha. Sheeppii fayyadamuudhaan hojjedha. Okay. Sentarii isaa eegee kan isa warra koof naa ta'utti kana booda ammas koppii nan godha. Ammas koppii nan godha haala kanaan waan keessatti yaade sana hojjedha jechuudha. Okay. So ergan akkas godhee booddee amma kana irra ishee xumureera. Kan asirrattanii paartii adii kana hambisee paartii gurraachaan balleessuu barbaade waan ta'eef ammallee sheeppiitti nan dabala jechuudha. Sheeppiitti nan dabala. Okay. Ergan dabalee booddee gara gadii kana dhufuudhaan asii
Kalarii isaa gurraacha nan godha. As qabeen harkisa jechuudha. Xiyyoo isaa qabee. Kana haala kanaani. Erga haala kanaan godhee booddee bifa kana fakkaatuun nan dhossa jechuudha. Isaa adii sana nan dhossa. Ilaalee jechuudha. Nan dhossa. Erga dhossee booda raayitii nan godha jechuudha. Raayitii godheera. Amma asirratti paartii adii kana hambisee jechuudha. Paartii adii warra kana hambisee paartii gurraacha kana immoo balleessuun barbaade. Balleessuudhaan immoo dirqama maal gochuun qaba? Kana giruuppii gochuun qaba yookiin immoo merji gochuun qaba bakka tokkotti jechuudha. Kanaaf maalan godhaa? Mallattootti gara olii jirtu kana sitti buudhaanii asirratti sirriitti na hubadhaa asirra rakkisuu danda'a waan ta'eef. Erga kana godhee booddee kun amma maal ta'eera tokko tokkoon tarraa'ee jira jechuudha. Warreettan kun tokko tokkoon tarraa'eera. Kana walitti fiduudhaanii akka tokkoottiin walitti fidee giruuppii godha jechuudha. Mallattootti ishee kanatti hin bu'aa jechuudha. Erga bu'ee booddee dura kanatti maal naa fidee boksii naa fidee boksii sana keessaa tiikii nan godha jechuudha. Raayitiitti nan godha. Haala kanaan raayitiitti nan godha. Erga raayitii godhee booddee maalan godha? Ammas gara gadii kana dhufuudhaan jechuudha. Gara gadii kana mallattootiin kun argitu yaada. Mallattootti ishee kana al tokkoof ni tuttu jechuudha. Mallattootti ishee kana gaafa tuttanii konfirmeeshinii nu gaafate inni jechuudha. Gaafa inni maal ta'eera jechuudha. Giruuppii ta'ee akka suuraa tokkootti nuuf mul'atee jira jechuudha. Akka suuraa tokkootti nuuf mul'atee jira. Amma maal ta'e jira yoo ilaalle wal faana socho'aa jechuudha. Amma egaa paartii gurraacha sana balleessuun barbaade waan ta'eef paartii adii hambisee paartii gurraacha balleessuu barbaade waan ta'eef mallattoo sana al takkaa tuquudhaan jechuudha. Gara gadii kana dhufee kun bakka kana finishee kanatti nan boo'ee warreen jiru ta'e kanaan booda maalan barbaada? Kalar irrees kalar kan jedhu kana nan barbaada jechuudha. Kanaan booda nan jedha. Gaafa akka godhu maal godhe? Gurraachaan adii hambisuu barbaade inni garuu adii balleesse gurraacha hambisee. Kanaaf immoo maalan godhanii mallattoo ishee kanaa lakkoofsa tokko taante kan jirtu mallattoo kanamaa kana nan tuqa jechuudha. Gaafa tuqu kun bakka kana jechuudha. Kuni irra deemsinee lafa paartii balleessuu barbaanne irra keenya. Erga paartii balleessuu barbaanne irra keenya booddee kana maal goona isheen kun gaafa inni kalarii sana nuuf fideeru kalarii balleessuu barbaanne irra tokko kenne. Kana booddee maal goona toleeraansii kan jedhu kana haga xumuraatti ni finne jechuudha yookaan 70 irra keenya kana booddee raayitii ni goona. Amma maal ta'e jechuudha. Paartiin adiin nu hafee paartiin gurraachi badee jira jechuudha. Paartiin gurraachi badee jira jechuudha. Kana booda waan barbaannu tokko hojjennee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf konistiraakshiniidhaaf kan ta'u mana hojjetaa waan ta'eef naaf ta'ee jira jechuudha. Naaf ta'ee jira. Amma kana booda maal goona? Kana booda ammas kana caalaatti mana fakkeessuudhaaf jechuudha. Bakka kanatti dabaluu barbaade waan ta'eef sheeppii nan fide jechuudha. Sheeppii fiduudhaaf immoo gara sheeppii mallattoo iddoo kana tuqeen mallattoo iddoo kana eegan seenee booda sheeppii kan jedhu nan filadha. Erga sheeppii filadhee booddee mallattoo rog sadeen kun jirti ishee kanatti bu'uudhaan garagaranaa jechuudha. Mallattoo rog sadii as keessaa barbaade nan filadha jechuudha. Mallattoo rog sadii eega filadheen xiqqoo akka dheeratu nan godha. Kalarii isaa immoo maalan godha? Gurraacha nan godha jechuudha. Kanaan booda nan jedha. Amma maal ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan fide kana rooteetii nan godha jechuudha. Xiyyoo ishee bakka kana qabuudhaan gochuu ni danda'a. Yoo barbaachisaa ta'e immoo gara gadii kanaas immoo kanaan gochuu ni dandeenya jechuudha. Bakka kanaan gochuu ni dandeenya rooteetu kan jedhu kanaan jechuudha. An fakkeenyaaf jirjiraan jira sitti agarsiisan jira waan ta'eef kanan fayyadame. Haala kana ergan fidee booddee suuta jedhee kaarra kaa'ee xiqqoo gadi akkas nan godhe jechuudha. Akka inni gidduudhaan naa ta'utti jechuudha. Haala kanaan kan inni bareeduu danda'utti suuta jedhee haala kanaan haala kanaan nan barreesse jechuudha. Haala kanaan irra nan kaa'e jechuudha. Kanaan booddee ammas immoo al takkaa tuquudhaan koppii nan godha. Ergan koppii godhee booddee maal nan godha kananii kalarii isaa nan jijjiira jechuudha. Kalarii kanarraa nan jijjiira. Kalarii kana eegan jijjiiree booddee xiqqoo ammas haala kanaan akkas nan godha.
Zoomii godhee isinitti agarsiisa kana. Akka isheen xiyyoo kana hin qaqqabnetti jechuudha. Okay. Haala kanaan hojjedhee jira jechuudha. So kana maalan godha fakkeenyaaf adii nan godha jechuudha. Maaliif paartii gurraacha kana qofaatti hambifachuudhaan barbaade jechuudha. So kanas immoo dirqama adii gochuun qaba. Kanaafiyyuu ammas yoon barbaade kanas irraa kutee hambisuu waan danda'a jechuudha. So amma garuu maalan godhanii sheeppii filadheen adii kana jechuudha. Paartii kanan fayyadamadha jechuudha. Paartii kana fayyadama. So fakkeenyaaf haala kanaanii paartii gurraacha jechuudha. Qofaatti hambifadheen jira jechuudha. Gurraacha kun qofaatti hambifadheen jira jechuudha. So kanaaf maalan godhaa mallattootti kana tuquudhaanii isa silaatti osoo hin bu'iin mallattootti ishee kana nan tuqa jechuudha. Ishee kana akkuma isinitti agarsiise maaliif tokkoon godha jechuudha akka silaatti. Kun taa'u kana dhiisee maalan godhaa kana sadan tiraayitii nan godha. Erga irraatii godhee booddee gara gadii kana mallattootti ishee kana jechuudha nan tuqaa jechuudha. So kanaan booddee maalan godhaa okee nan godha. Okee gaafan godhu maal ta'e jechuudha akkuma isin asiyyuu agartanii bakka akka tokko ta'ee jira jechuudha. Kun tokko ta'ee jira. So kanaaf maalan godha gaammanii paartii adii kanatti balleessuun barbaade mallattootti gara gadii kana mallattootti ishee kana ergan tuqee booddee maalan godhaa kana haala kanaan nan filadha jechuudha. Rees karaa godhee kana paartiin gurraacha ofii isaatiin iyyuu itti bahee jira jechuudha. So kanaan booddee toleeraansii isaa kana xiqqoo gara 70tti ol hin fidaa. Kana fakkaatee jira jechuudha. Ammayyuu hin xumurre. Amma maal jedhira? Manaa jedhee karaa isaa kana jijjiiruu hin danda'a jechuudha. Karaa gurraacha kana gara gadii kana deemuudhaan karaa filadhee fakkeenyaaf yookiin immoo haala kanaan filadha. Okay, kanas immoo haala kana erga filadhee booddee karaa barbaadan fayyadamuu dandeessu. Haala kanaan hin fayyadamin. Okay, karaa kanaan fayyadame. So kanaan booddee okay nan jedhanii karaa kanaan fayyadame jechuudha. Okay, ergan karaa kana fayyadamee booddee amma immoo maalan godhaa mallattoo wiindoon galchuu barbaade bakka kana jechuudha. Mallattoo wiindoo jechuudhaaf maalan godhaa bakka sheeppii kanatti nan bu'aa. Ergan bakka sheeppii kanatti bu'ee booddee bakka sheeppii kanatti ergan bu'ee booddee haala kanaan kanaa fidaa. Erga kanaa fidee booddee osoo waan biraa tokkotti hin bu'iin raayitii nan godha jechuudha. Raayitii ergan godhee booddee gara gadii kana dhufuudhaanii kana relative position kan jedhu kana seenterii irra ooshaa jalgattis asii olii isaatti seenterii erga ooshee booddee okee nan godha. So ammas kanaan booddee maalan godhaa mallattoo inni tuquudhaanii sheeppii nan fida jechuudha. Ammas sheeppii nan fida. Ergan sheeppii fidee booddee sheeppicha immoo halluu isaa gurraacha nan godha. Ergan gurraacha godhee booddee xiyyoo kana qabuudhaanii ol harkiseen gad harkisaa jechuudha. Maaliif bakka kana harkiseen walitti nan buta. Kanas haala kanaan nan godha. Okay. Haala kanaan ergan godhee booddee okeedhaan keessaa ba'a jechuudha. Okeedhaan keessaa ba'een gara gadii kana dhufuudhaanii relative position kan jedhu kanatti tuquudhaan seenterii irra oolcha jechuudha. Ergan seenterii oolchee booddee ammasii kan al takka nan tuqa jechuudha. Tuqee maalan godha gara gadii kanaas koppii nan godha jechuudha. Koppii ergan godhee booddee kun haala kanaan naa dhufee jira. So kanaan booddee rootetii nan godha jechuudha. Digirii 90 nan kaa'a kana haala kanaan jechuudha. Ergan kaa'ee booddee seenterii irra nan oolcha jechuudha. Seenterii irra nan oolcha. Okay, seenterii irra nan oolcha jechuudha. Seenterii erga oolchee booddee haala kanaan sheeppiin kun naaf uumamee jira. Sheeppiin kun naaf uumamee gaafa jiraatu gamaalan godhaa paartii adii kana hambiseen paartii gurraacha balleessuu barbaade jechuudha. Maaliif wiindoo akka fakkaatutti. So kanaan maalan godhaa mallattootti kana tuquudhaanii warreettan jiran kana hunda isaanii walitti hidha jechuudha. Kanatti osoo hin bu'iin warreettan ammoo kana sadan jechuudha. Iskweeriidhaa fi
warreettan kana erga walitti raayitii godhee booddee walitti ni hidha jechuudha. Walitti ni hidha. So kana booda paartii tokko ta'e rakkoon irrees kan jettu kana nan filadha jechuudha. So kanaan booda haala kana nan filadha. Amma gurraachan bisa waan ta'eef mallattootti qalama fakkaatu kan bu'uudhaanii gurraacha irra gaafa inni taa'u okee nan jedha jechuudha. So kana booda toleeraansi isaa kana 70 nan godha jechuudha. Erga 70 irra godhee booddee kalarii koo kalariin barbaadeen filadha. Fakkeenyaaf kalarii kana nan filadha. Kalarii kana nan filadha jechuudha. Kalarii nan filadhee booddee haalaan godha jechuudha. Nan xiqqeesseen haala kanaanii bakka kanatti fayyadama jechuudha. Zoom godhee sitti agarsiisa. Okay. Haala kanaan nan fayyadama jechuudha. Kanas koppii nan godha fakkeenyaaf koppii godheen asittis fayyadamuun barbaade. Okay. Haala kanaan fayyadamee jira jechuudha. So kanaan booddee maal ta'ee jira jechuudha. Mana fakkaatee jira jechuudha kun. Diizaayinii mana konistiraashinii akka ta'e akkasumatti namuu ilaalee baruu danda'a jechuudha. Okay, amma kana booda kana hunda isaa walitti hidha. Erga raayitii godhee booddee maalan godha? Kanaanii giruuppii nan godha jechuudha. So kanaan booddee konfirmeeshinii yeroo nu gaafatu keenya jedha. Waaw, amma maal ta'e jira jechuudha. Wal faana socho'aa jechuudha. Wal faana socho'aa jira amma jechuudha. Okay, amma gaa kana sheeppii keenya uumannee xumurree jira jechuudha. Sheeppii keenya uumannee xumurree jira. So ammayyuu loogoo hojjennee xumurree bakka bu'aasaa hojjennee jira jechuudha. Kana booda maal goona amma mallattoo sheeppii kana ni xunne jechuudha. Inbila loogoo hojjetaa irra waan ta'eef mallattoo sheeppii kana erga xunnee booddee haala kanaan nuuf fida. So kanaan booddee raadiyees kan jettu kana dhala ammoo dhumarra ni geenye geengoo ni uumna jechuudha. Geengoo ni uumna. Fakkeenyaaf geengoo ni uumna. Okay nan jedha. Erga nu okeedhee booddee mallattootti ishee kanatti erga bu'ee mallattoo ishee kanatti erga bu'ee booddee kana gara mallattoo kanatti bu'uudhaan gara gadiitti nan dabarsa jechuudha. Kana booddee maalan godha ishee kanatti bu'uudhaan gara gadiitti nan dabarsa jechuudha. Okay. Haala kanaanii jechuudha. Haala kana erga dabarsee booddee baagiraawundiidhaaf ta'uu kan danda'u. Haala kanaanii. Okay. Sentariirra noosha jechuudha. Sentariirra noosha kalarii isaa waan hin barbaadetti jijjiiruu hin danda'a. Sentarii kana kalarii hin barbaade filachuu hin danda'ani. Fakkeenyaaf fakkeenyaaf adiima kana nan filadhanii adiin filadhaa yookaan adii kana filadha. Erga adii kana filadhee booddee maalan godha kana ammas mallattoo ishee kanatti bu'uudhaan raayitii godhee walitti nan hidha jechuudha. Merjii nan godha. Okay, kana booda haala kanaan kana ta'ee jira jechuudha. Okay. Amma kana uumeen jira. Ammas sheeppii nan fida jechuudha. Sheeppii akkamiin fida? Sheeppii geengoo ta'e nan fida jechuudha. So raadiyeesii kana isaa ol nan kaasa kanaan booda nan fida. Ergan fidee booddee kana warreettan kana lookii godheeni kana gara gadiitti nan dabarsa. So kalarii isaa jijjiiruun barbaade yoo ta'e kalarii isaa kana kanan fakkeenyaaf kanan godha kalarii isaa. Kanan godha kalarii isaa haala kanaan hin godheera. Okay, ergan godhee booddee maalan godha? Xiqqoo seentariirra noosha jechuudha. Warreettan kana riileetiivii kana irra kaa'uudhaan seentariirra noosha. Warreettan kaanis seentariirra noosha jechuudha. Kanas seentariirra noolcha. Okay. Amma kana fakkaatee jira jechuudha. Saayizii isaa dabaluuf hir'isuu nan danda'a jechuudha. Ammanii dabaleen haala kanaan godheen jira.
Okay, amma seenterii irra olee jira jechuudha. Ammas immoo bareechuudhaaf jecha xiyyoo kanarra waan ta'e gashuun barbaade waan ta'eef sheeppii nan naqaa. Sheeppii kana keessa nan seena jechuudha. Sheeppii keessa erga seenee booddee sheeppii keessa erga seenee kanaa fidaa raadiyeesii kana jechuudha. Raadiyeesii kana dhumarra nan godha. Erga raadiyeesii dhumarra godhee booddee asitti sirriitti na hordofa. Oppaasitii kana 0 nan godha jechuudha. Maal ta'eera hin badichi asii jechuudha. Garuu istiroo kan jedhu kana dhufeen kana fakkeenyaaf 15 irra nan kaa'a. 16 irra nan kaa'e. Sirriin 16 irra kaa'e booddee haala kanaan fide jechuudha. So maal ta'eera cina kana galchee hin jira jechuudha. Okay, ammasii sheeppii dhaquudhaan haaluma ammaatiin nan hojjedha jechuudha. Haaluma ammaatiin nan hojjedha. Istirookii isaa waliin fakkeessa 16 irra kaa'a. Kan 16 irra kaa'e booddee xiqqoo nan guddisa kana. Haala kanaan ergan kaa'e booddee seenterii irra nan oolcha. Okay, haala kanaan hojjedheen jira jechuudha. So ammanii sheeppii kana fakkaatu hojjedheen jira. So amma bakka kanaa fi bakka kana mallattoo urjiin galchuu barbaade. So kanaan booddee mallattoo ishee kana tuquudhaan sheeppii keessa mannan seenaa. Kana booda bakka kana nan tuqa. Mallattoo urjii kana nan fide jechuudha. Egaa mallattoo urjii kana fidee booddee haala kanaan seenterii irra nan oolcha jechuudha. Ammas kana koppii nan godha. So kanaan booda ammas seenterii irra nan oolcha. Okay. Haala kanaanii erga ajjeestii goggodhee booda amma ajjeestii ta'ee jira jechuudha kuni walumaa gala. Okay. Amma slash yookiin immoo foonti kan jiru kana keessaa kan hin barbaadne fedhe jechuudha. So eegan fedhe booddee okay, wanti tokko ergan fedhe booddee maal nan godha? Gara gadii kana seenuudhaan karvii kan jiru kana nan fedhe jechuudha. Karvii kan jiru. So kan haala kanaan fakkeenyaaf 80 nan ga'a. Kana haala kanaanii ergan godhee booddee saayizii isaa immoo nan hir'isa jechuudha. Akka inni wal faana deemutti saayizii isaa ergan hir'isee okay, saayizii isaa haala kanaan nan hir'isa jechuudha. Haala kana hir'isa. Kana booda ammas karviitti deebiin sirreessa jechuudha. Isinii suuta jettanii sirreessituu rakkoon qabu. Haala kanaanii okay. Okay. Haala kanaan nan godha jechuudha. Amma isinitti agarsiisan jira waan ta'eef akkasumas ittiin qoramu bilisummaa kan jedhu kanuma barreeffama kanan koppii godhe jechuudha. Ergan koppii godhe booddee kana waan jira konistiraakshiniin jedha jechuudha. Konistiraakshiniin kan jiru kanan filadha. Ergan konistiraakshiniin filadhe booddee karaa kanaa dhufuudhaan
Karvii kana maalan godha jechuudha. Karvii kan jedhu sorry, karvii kan jedhu gara gadii kana nan filadha. Kanaan negeetiivattan fide jechuudha. Fakkeenyaaf negeetiiva 80 irraan kaa'anii. So kanaan booda kana saayizii isaatti qolan xiqqeessa akka inni bareeduu danda'utti jechuudha. Okay. Haala kanaan irra nan kaa'a jechuudha. Haala kanaan nan kaa'a. So kanaan booda waan godha barreeffamni jiran kana guutummaa isaanii raayitii nan godha jechuudha. Raayitii nan godha boksii kanatti jechuudha. So kanaan booda akkuma sitti agarsiise gara gadii kana dhufuudhaani mallattoo ishee kana nan filadha. Kana booda okay nan jedha jechuudha. Okay, maal ta'eera jechuudha. Of danda'e tokko ta'ee jira jechuudha. So haala kanaan ta'ee jira jechuudha. Amma baakgiraawundi isaa kana yoon jijjiiruu barbaade gara gadii kana dhufuudhaani mallattoo kana filadhee kalar kan jedhu kanan filadha. Baakgiraawundiin barbaade nan gashe jechuudha. Okay. Kana fakkaatee loogoo kana fakkaatu hojjennee jirra jechuudha. Konistiraakshanii tokkoo fi loogoon kun maal jedhama? Embilam loogoo jedhama jechuudha. Loogoo kana kallattii adda addaatiin baasnee hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf kana bakka kana tuquudhaanii tiraanspaarent kan jedhu kana filanna jechuudha. Tiraanspaarent kan jedhu kana egaa filannee booddee baakgiraawundii hin qabu. Baakgiraawundii isaa zeeroodha jechuudha. Hin jiru jechuudha. Tiraanspaarentiidha. So kanaan booddee kana iddoo adda addaatti geessinee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf seevii gochuudhaa fi bakka kana tuquudhaanii as image kan jedhu kan filanna. So kanaan booda PNG ta'uu qaba kun jechuudha. Kun yoo kanarra jiraate PNG gochuu qabdu. Default kan jedhu kan ammoo ultra goone jechuudha. Erga ultra goone booddee save to gallery kan jedhu ni filanna jechuudha. Waaw, save ta'ee jira jechuudha. Okay, loogoo kana iddoo adda irratti gaafa fayyadamnu haala kanaan kunoo baay'ee bareeda. Tiishartii irratti ta'uu danda'a. Iddoo adda irratti chaappaa irratti iddoo barbaachisaa ta'e kamirratti iyyuu fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Walumaa gala paartii tokkoffaa bifa isinii galuu danda'uun bifa salphaa ta'een isiniif so kana fakkaataa gaaffii yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Kutaa lammaffaa irratti immoo gosoota loogoo kan biraa ta'aniin isiniif qabadee dhufa jechuudha. Kanaaf iyyuu immoo kutaa lammaffaa qabadee akka isinii dhufuu fi viidiyoon kun ilaalamuu qaba. So kanaaf viidiyoo kana laayik godha, vaayiraalii baasa. Hiriyoota keessaniif sheer godha, koppiliingi godha. Akkasumas illee namoota feeraan isiniin jedha. Yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Gaaffii isin gaafachuu barbaadan kamiyyuu na gaafadhaa. Galatooma.